Kaleessa galgala taateen uummata addunyaa kana walakkaan ol dammaqsee biyya lafaa kanarratti uumameera. Addeessii dhiiga uffachuu ilaalchisee kaleessa galgala iji nama hundumaa addeessarra ta'eera. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti duumessarraa kan ka'e namoonni hin argin jiraatanis iddoowwan baay'eetti mul'ateera. Ofii addeessii dhiiga uffachuun biiftuun guyyaa saafaa dukkanaa'uun maal akeeka? Macaafni qulqulluun maal jedha? Warri saayinsii maal jedhu? Taateen dagalgalaa'oo biyyoota eessatti faa mul'ate bal'inaan qindeeffanneerraa simbiraan geenya. Oduu gammachiisa namoota gara biyyoota Arabaa fi biyyoota baagiddu galeessaatti hojiif imaluu barbaadan maraaf. Dhaabbanni keessan dhaabbataa leenjii raajii jedhamu leenjii gaggabaaboo kennuun kan beekamuu fi beekamtii guddaa kan horate namoota biyyoota baagiddu galeessaa fi biyyoota Arabaatti hojiif imaluuf barbaadan maraaf leenjii gahaa fi fudhatamummaa olaanaa kan qabu isiniif kennuudha. Dhaabbanni kun al takkaatti barattoota baay'inaan 60 ol ta'an leenjisee kan ga'umsu yoo ta'u gosoota leenjii afaan Arabaa fi Ingiliffaa, leenjii tajaajila kunuunsaa, leenjii tajaajila nyaataa fi dhugaatii baagiddu galeessaa, leenjii qulqullina qabinsa manaa fi eegumsaa, leenjii namuusa ogummaa fi jireenya, akkasumas baajata qopheeffachuu, leenjii hojii abbootii qabeenyaa fi faayinaansii galmeessuu fi dubbisuutiin beekamtii waajjira mootummaa carraa hojii uumuu Oromiyaa irraa argateera. Marree gara biyya Arabaa fi baagiddu galeessaa deemuu keessaniin dura leenjii isin barbaachisu kottaa nu biraa fudhadhaa isiniin jedha. Leenjii nuti kenninuun booda qormaanni madaallii ga'umsa ogummaa yookaan COC'n ni jiraata. Iddoon itti argama keenya bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa Buraayyuu naannoo mana qopheessaa yookaan gamoo Fiqiruu duubatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 65 46 Duwwaa 966 99 99 14 dabalataan Duwwaa 966 99 98 15 haloo nu jechuu ni dandeessu. Leenjii hojii mana keessaa quubsaa utuu hin qabaatin gara biyyoota Arabaatti hin imalina. Dhaabbata leenjii raajii filannoo keessan godhadha. Raajii. Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf simbiraan ga'uuf qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Wayita kana guutanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara qophii keenyaa meetii wal wajjin dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Kaleessa galgalaa addeessii dhiiga uffachuu ilaalchisee iji nama hundumaa addeessarra ta'aa tureera. Taateen dagalgalaa kun biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiriyaa, Masir, Saawud Arabiyaa fi biyyoota Arabaa akkasumas biyyoota Awurooppaa fi Awustiraaliyaatti ji'i yookaan addeessii gara dhiigaatti jijjiiramtee mul'atteetti. Waa'ee taatee kanaa ilaalchisee macaafni qulqulluun akkas jedha. Waaqa irratti lafa irrattis milikkita dhiigaa fi ibiddaa utubaa aaraas nan agarsiisa. Guyyaan koo inni guddaan fi sodaachisaan sun utuu hin dhufin dura aduun dukkanatti ji'is dhiigatti hin jijjiiramu. Maqaa Waaqayyoo kan waammatan hundinuu garuu hin oolu jedha. Macaafa Yoo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 30 hanga 32ttidha. Ni yaadattu yoo ta'e waggaa 5 dura addunyaa keenya keessa walakkaan ol irratti aduun guyyaa saafaa sa'aatii 3 irratti dukkanooftee deebiftee ba'uun ishee ni yaadatama. Taatee kana wajjin wal qabsiisee macaafa qulqulluu irratti akka arginutti deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dura taatee ta'uu akka ta'e macaafni qulqulluun ifatti lafa kaa'a. Nuun yaada macaafa qulqulluu fudhannee saayinsiinoo maal jedha gara jedhutti immoo wal wajjin dabarru. Saayinsiin yeroo dubbatu taateen akka kana waggoota dheeraa booddee
pilaanetota gidduutti akka uumamu ifatti dubbata. Taatee kanaanis gaaddiddaa Addeessaa jedhee fakkaa'a. Gaaddidduun Addeessaa taatee astronomii bareedaadha. Dameen turizimii namoota waan akkasii ilaaluu fedhaniif haala mijeessaa jiraachuunsaa kanumaafis jedha. Gaaddidduun Addeessaa kun kanaan dura yeroo garaagaraatti kan uumame ture yoo ta'u gaafa caamsaa 26 bara 2021 mul'ateera. Gaaddidduun Addeessaa kun yeroo dacheen yookaan lafti aduu fi addeessa gidduu galtudha. Kana irraa kan ka'e ifti Addeessii aduu irraa argatu ni gaaddisaa jedha. Eeshiyaa, Awustiraaliyaa, Garba Paasifikii fi Ameerikaa lamaan irratti ji'aa fi aduun guutummaatti walirra bu'u. Kunis gosoota gaaddiddaa Addeessaa yookaan ji'a hedduu jiran keessaa isa tokkodha. Walumaa galatti gosoota gaaddidduu lamatu jira. Kan ji'a yookaan kan Addeessaa fi kan aduu jedha barreessaan kitaaba Illustrate Astronomy Juan Carlos Bean. Garuu jedha barreessaan kun gosti sadaffaan urjiiwwan lama of keessatti haammatus jedha. Gosoota gaaddidduu sadanii fi adda addummaa isaanis BBC'n haala kanatti aanuun qindeeffate. Darbee wayita Addeessii lafatti naannoftu pilaanetii nuti irra jirruu fi aduu gidduu taati. Kunis ifa adduraa dhufu dhorkuun gaaddidduun uumamuu isatu solar eclipse yookaan gaaddidduu jedhamas jedhu. Hiika biraatiin baatiin gaaddidduu ishee lafarratti yoo mul'atu jechuudha. Ta'us akkaataa fi hangi baatiin aduu itti haguugduu irratti hundaa'uudhaan gosoota gaaddidduu solar eclipse saditu jiru jedhu. Guutummaatti gaaddiddaa'uun kan mudatu aduu Addeessii fi dacheen tarree tokkotti galanii inni tokko isa kaan irraa ifa aduu wayita dhorkudha. Sekoondota yookaan daqiiqaawwan muraasaaf samiin dukkana uffatee waan halkan ta'e fakkaata. Akka naasaan jedhutti guutummaatti gaaddiddaa'uun lafarratti kan mul'atu akka tasaati. Aduun harka 400 Addeessarra bal'atti. Garuu Addeessi ammoo harka 400 aduurraa fagaattee jirti. Hiikni kanaas yeroo sirriitti tarree galan Addeessii fuula aduu guutummaatti haguugdi. Sunis gaaddiddaa'uu guutuuma jedha naasaan itti dabaluun wayita ibsu. Dheerina yeroo ilaalchisee jedhu Beniyaamiin wayita barreessan laftii fi aduun akki jiran baatiinis akki lafa waliin hiriirtee jirtuu fi qaama lafaa isa kamtuu dukkanaa'ee jira isa jedhu irratti hundaa'as jedhu. Yaadrimeewwan gaaddiddaa'uun inni dheerinaan daqiiqaa 7 fi sekendii 32 dheerachuu mala. Akka astiroofiizistiin lammii Chiilii kun jedhanitti jechuudha. Yeroo hagamii gidduutti uumamuu danda'u isa jedhuuf ammoo akka yaannutti waan turu miti ji'a 18 gidduutti mudachuu danda'us jedhu. Wanti arguuf ajaa'iba ta'uu malu garuu guutummaatti gaaddiddaa'uu bakka tokkotti mul'atudha. Akkas ta'uuf yoo xiqqaate ganna 375 yookaan waggaa 375 fudhachuu malas jedhu. Bakka kana muddee 4 irraa guutummaatti gaaddiddaa'uun ni jiraata. Sana guutummaatti arguuf garuu Antaarkitikaa keessa ta'uun nurraa eegamas jedhu. Kun wayita Addeessi lafarraa fagoo taatee xiqqaa fakkaattu kan uumamu yoo ta'u fuula aduu guutummaatti hin haguugdu. Kanaafuu aduun qubeelaa Addeessaa marsitee fakkaattee mul'atti. Taateen kunis annular solar eclipse jedhamee waamama jedhu. Waxabajjii 10 bara 2021 taateen kun kutaalee Kaanaadaa, Giriinlaandii fi Raashiyaa keessatti guutummaatti kan mul'atee turedha. Awurooppaa, Eeshiyaa giddugalaa fi Chaayinaa iddoo hedduutti garuu gariin arganii jiru. Akka naasaan jedhutti gaaddidduun akkasii yeroo dheeraaf waan turu yoo ta'u qubeelaan mul'atu daqiiqaa 10 oliif turuu danda'a. Garuu walumaa galatti daqiiqaa 5-6 waliin turan jedha. Taateen kun kan mudatu yeroo Addeessi fageenya guutummaatti aduu haguuguu dandeessurra ta'uun wayita naannoftu lafarraa xiqqoo hiiqaa waan deemtuuf aduu haguuguu dhaabdi. Sunis gara annular eclipseetti jijjiirama. Akka Beniyaamiin jedhanitti. Beniyaamiin dabaluudhaanis akkas jedhu. Gariin gaaddiddaa'uu irraa eegalees gara guutummaatti gaaddiddaa'utti ce'uu mala. Taateen akkasii carraan itti mudatu xiqqaa akka ta'ee fi parsantii 4 qofaa ta'uu ibsa. Naasaan akka jedhutti yeroodhumaaf kun kan ta'e bara 2013 keessa yoo ta'u isa itti aanutti immoo Indooneeshiyaa, Awustiraaliyaa fi Paapuwaa Giinii keessatti hanga eebila 2023tti eeguu qabna jedhanis turan. Gosti gaaddidduu kun kan mul'atu lafti gidduu aduu fi Addeessaa wayita seentuu fi ifa dhorkitudha.
Afaan biraatiin wayita Lunar eclipse kan agarru gaaddidduun lafaa addeessa haguugeetudha. Akka IAC'n jedhutti gaaddidduun aduu bakka namni ilaalu sun jiru irratti hundaa'a. Gaaddidduun addeessaa garuu faallaa kanaati. Pilaanetii keenyarraa bakka fedhan yoo ta'e ni mul'ata. Dheerinni yeroo itti mul'atanis akkasuma faallaa waliiti. Akkuma isa kanaduu gosoota gaaddiddaa addeessaa Lunar eclipse saditu jira. Yeroo kanatti addeessii fi aduun sirriitti faallaa lafaa irratti argamu. Akka naasaan ibsutti jechuudha. Addeessi gaaddidduu lafaa jalatti argamtulleen ifti aduu muraasni addeessa biraa ni qaqqaba jechuun naasaan itti dabaluudhaan ibsa. Ifti aduu atmosferii lafaa keessaa yoo darbu ifti cuquliisaa calalamee waan hafuuf wayita taateen kun mudatu addeessi ni diimatti. Darbees maqaa masoo addeessa dhiigaa jedhuun waamamti jedhu. Akka IAC'n jedhutti bal'inni lafaa kan addeessaa harka 4 waan guddatuuf gaaddidduun ishees bal'aadha. Walumaa galatti turtiin qabaatus hanga daqiiqaa 104 ga'u malas jedhu. Sanatu gaafa caamsaa 26 bara 2021 mul'ate. Yoo akka tasaa lixa Ameerikaa kibba bahaa Eeshiyaa yookaan lixa Ameerikaa jiraataniif samiin duumessaa hubaannaan daqiiqaa 14 dheeratuuf addeessa diimtuu lafaan haguugamtee arguuf carroomtu jechuudhaan waggoota lamaan dura saayinsiin addunyaa keenya karaa BBC Afaan Oromoo gabaasee ture. Haa ta'utii taatichi haaluma kanaan uumame. Eda galgalaa kan mul'ate sisuma kanaadha. Akkuma maqaan ibsutti kan mudatu wayita lafti gariin addeessaa gogduttidha. Hanga gaaddidduun uumamuu irratti hundaa'uudhaan addeessii gurraacha diimaa yookiin harrii shaamaa fakkaatu bakka gaaddidduun addeessaa tuqe irratti mul'achuu danda'a. Kunis sababa bakka gaaddidduun qaama addeessaa tuqee fi hin qaqqabneen adda waan ba'uufidha. Akka naasaan jedhutti gaaddidduun addeessaa guutummaatti yeroo dheeraa keessatti al tokko waan mul'atuuf ta'us garuu kan gariinii yookaan walakkaa wajjin waggaatti si'a 2 mudachuu danda'a jedhu. Gaaddidduun gariin addeessaa haguuguu inni itti aanu sadaasa 18 hanga 19 bara 2021 kaabaa fi kibba Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi kutaalee Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti mul'ateera. Kun kan mudatu wayita addeessi gaaddidduu gariin lafaa haguugee jiru keessa dabartee deemtudha. Kunis gaaddidduu baay'ee salphaadha. Kanaafuu walirra bu'uun akkasii ija namaatiin adda ba'uuf qaamni addeessaa hagam gaaddidduu sana keessa akka seene irratti hundaa'a. Hanga xiqqoo ta'ee ijaan arguuf daran rakkisaa ta'uu mala. Sababa kanaaf jecha taateen kunniin saayintistootaaf qofa yeroo hedduu kan himamani. Gaaddidduun hundi aduu fi pilaanetii keenya lafa qofaa kan hirmaachisan miti. Kitaaba isaanii intarneetaa gubbaa bilisaan argamu Illustrated Astronomy irratti beeyamiin akka ibsanitti persentii 50 pilaanetiiwwan kunneen lamaan kan argamu siistema urjiiwwan lama yookaan isaan ol keessattidha. Gaalaaksii keenya keessatti urjiiwwan hedduu erga jiraatanii urjiiwwan baayinarii sunneen keessaa muraasni urjiiwwan marsaa mataa isaanii keessa socho'an akka jechuuti. Lafa waliin sirrii tarree galanii naanna'u jechuudha. Kanaafuu qaama naanna'uu isaanii kana keessatti tokko isa tokko qaxxaamuree deema, sunis kaan akka haguugu taasisa jechuudha. Akka beeyamiin dabalee ibsutti. Kan urjiiwwan dachaa ammoo eclipsing binary stars jedhamuudhaan beekama. Kana qofaa utuu hin taane bara 2020tti biiftuun guyyaa saafaa dukkanoofte turteetti. Haaluma kana ilaalchisuun BBC'n hoogganaa ittaanaa hawaasa saayinsii hawaa Itoophiyaan Space Science Society kan ta'an obbo Sisaay Faantaawun wajjin turtii taasiseen odeeffannoo argate qoodeera. Gaaddiddeessuun aduu kun wayita addeessi lafaa fi aduu gidduu ooltu uumamaa yeroo kanatti hammiifaa aduu lafa ga'uu qabu guutummaatti lafa hin ga'u. Kanaaf iddoowwan tokko tokkotti dukkanni uumamuu danda'a. Iddoowwan kaanitti immoo ifti aduu gariin qofaatu lafa gaas jedha. Akkuma isaan jedhan waxabajjii 14 dilbata bara 2012 taateen kun uumames tureera. Gaaddiddeessuun aduu kun guyyaa dilbataa ganama sa'aatii 12:45 hanga sa'aatii 3:20 Itoophiyaa keessatti kan ture akka ta'es ibsameera.
Kunis sa'a 2 fi daqiiqaa 35 ture jechuudha. Haaluma kanaanis kutaaleen lixaa fi kibba lixa biyyattii iddoowwan gaaddiddeessuu aduu kana jalqaba argantaniiru. Iddoowwan muraasni gaaddiddeessuu aduu bifa qubeellaa qabuu fi ibidda fakkaatu itti mul'atu jiru. Iddoowwan kunneenis naannoo Oromiyaatti magaalonni akka Beegii fi Mandii naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Boombaasii naannoo Gaambeellaa Meexxiifaatti mul'ataniiru. Akkasumas naannoo Amaaraa Laallibalaa fi Xiisa Abbaay naannoo Baahir Daar akkasumas naannoo Tigraay Alaamaxaadhaa iddoowwan kunneenitti gaaddiddeessuun aduu bifa qubeellaa qabu yeroo daqiiqaa tokko ta'uuf ni mul'ata jedhanis turan. Gaaddiddeessuu aduu kanaan Itoophiyaa keessatti guyyaan hin dukkanaa'u garuu ifti aduu yeroo kaan lafa qaqqabuu ni hir'ataas jedhanis turan. Gaaddiddeessuun aduu iddoo tokko tokkotti deebi'ee mul'achuuf waggoota 400 tura. Haa ta'u malee gaaddiddeessuun aduu bifa qubeellaa qabu kun Itoophiyaatti waggoota 18 booda Gaambeellaa keessatti ni mul'atas jedhanii turan. Akkuma isaan jedhanis mul'atee ture. Namoonni gizaazaa yookaan haguuggee ijaa gaaddiddeessuu aduu ilaaluuf hojjetametti fayyadamuun ilaaluu danda'u yookiin pinool kaameraa fayyadamuun kaartoonii uruun ulaa keessaa ifti darbu gochuun gaaddidduu uumamuu ilaaluu fi gaaddidduu mukeenii ilaaluun gaaddiddeessuu aduu kana daawwachuun ni danda'amas jedhanii turan. Maalumaafiyyu saayinsiin isa kana dubbata. Nuyi garuu isa macaafni qulqulluun jedhutti amanna. Mallattoowwan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra turetti waa'ee deebi'ee dhufuusaa dursee dubbatee hedduu keessaa kan hanga ammaa hin raawwatamin jiru wantoota muraasadha. Hedduun isaanii raawwatamaniiru. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uu, jibbi baay'achuu, xuraa'ummaa, mallattoowwan bara Noohii fi mallattoowwan bara Looxii, sodomummaa baay'achuu fi jaalalli waldaa kiristaanaa keessaa dhibu, namoonni maqaa wal balleessituu ta'uu fi addunyaa keenya irratti beellii fi hongeen, dhukkuboonni daddarboo fi hammaatoon gadhiifamuu, hiyyummaa fi rakkinni keessattuu ammoo kiristaanonni dararamuun mallattoowwan himaman keessaa isaan muraasadha. Kana qofaa utuu hin taane urjiiwwan harca'uu fi addeessi gara dhiigaatti jijjiiramuun biiftuun ammoo guyyaa saafaa dukkanaa'uun wantoota raawwatamaa jiranidha. Maarree yeroon ulfaataa fi mallattoon bineensichaa lakkoofsi bineensichaa 666 yeroo itti dhufuu ga'ee fi yeroo itti waldaan kiristaanaa biyya lafaarraa buutamuu geessu jalatti argamna. Sana booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo muraasaan booda gara biyya lafaa hin dhufaa dhufees nu fudhata. Maaraanataa.